jirtu daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaaf jaalalaa FIB irraa sinaa qaqqabu kun qophii utubaa biyyaati. Qophii keenya guyyaa har'aatiin immoo ispoortii fi dargaggoota irratti xiyyeeffachuudhaan dargaggeessa tapha teenisii minjaalaatiin beekamaa ta'e Daraaraa Mokonnin wajjin turtii taasisuudhaaf asitti argamneeti jira. Daraaraa Mokonnin biyya keessaaf akkasumas immoo biyyoota Afrikaa adda addaa keessatti Itoophiyaa bakka bu'uudhaan nama dorgommii adda addaa dorgome injifannoo gurguddaa galmeessee madaaliyaadhaaf akkasumas immoo geeba adda addaa nama biyyattiidhaaf yookaas kilabii isaatiif argamsiisee jirudha. Guyyaa har'aa kana immoo seenaa jireenya isaaf akkasumas immoo muuxannoowwan jireenya isaa keessatti isa mudatanii fi iddoonni ka'eef lafanne jiruun wal qabsiifne waan dargaggooti keenya irraa baratu jennee yaannu kan itti simbiraan geenyu ta'a. Hanga xumuraatti turtiin keessan nu faana ta'u. Mubaarak Bashir ogummaa teeknikaatiin na faana jira. Ani immoo Daani'el Tasfaayitii turtiin keessan nu faana ta'u. Daraaraa baga nagaadhaan dhufte. Baga nagaan nu eeddan. Tapha Olompikii Tookiyoo irratti dhadheettamoo sasichiittiif qophaa'arta. Ammaaf innan isa dhufuuf garuu qophnaan qophaa'a. Tole ningeessa jenneeti abdii qabna. Mee Daraaraan eenyummaa makeerraa nu ka'iiti waa'ee warra si daawwachaa jiran nu ibsi. Akkuma beekamu maqaan koo Daraaraa Mokonnin jedhama. Iddootti dhadhama godina Wallagga Lixaa magaalaa Najjootti. Amma kan jiru taphataa teenisii minjaalaa Itoophiyaa fi kan baankii daldala Itoophiyaati jechuudha. Amma sanarra jira. Daraaraa jechuun gabaabumatti kana fakkaata. Tole Daraaraan yeroo ijoollummaa isaatii yeroo teenisii fa'aa taphatu maatii fa'aa jalaa saantiima baatee wayyaa fa'aa gurguree dhaqee teenisii fa'aa taphata jedhamaa ture yeroo ijoollummaa keetii. Sirriidha. Nama amantaa kana dhugaadha? Sirriidha nama na. Waa'ee sanaa nu ibsi. Teenisii obboleessa koo tapha ture. Obboleessa koo tapha ture akkuma carraa ta'ee mucaan tokko mandiidhaa dhufa. Mikaa'ela Barraa jedhama. Inni yeroo sana xinnoodha isaan kolleejjii baratu. Innaa obsaa yeroo sana obboleessi koo obsaa Mokonnin jedhama. Innaa iskuulii barataa. Mikaa'eliin baay'ee taphisa teenisii minjaalaan sababiin ta'uu fi teebilii kan Akiliiluu fa'aa jedhamutu jira katamaa walakkaa. Namooti najjoo beeku baay'een isaanii mana bu'aayyaa fi lafitiidha. Achitti walitti qabamu saayitiin kuran ta'ina namni naanneeraadha kasii hirkili'annaa obsaatu lama ta'anii taphatu yeroo isaan taphatanii namni guutummaatti naanna'a yeroo sana teenisii uffunaan nuun immoo isaanii fa'aa ibsaaf teenisii uffunaanneetu itti laannee tuqaa kudhan erga isaan fixanii booddee tuqaa kudhan taphanna. Achitti sanuma keessatti teenisiin jaalli teenisiin keetti afaan keetti guddachaa dhufeetu yeroon mana gala yeroon ba'u saantima akkoo wajjin hin ta'a. Akkoo wajjin sababiin ta'uu fi akkoon hojii hosteelaati hojjetti dhaqeen saantima akkoo kootii fuudheen yeroo isheen keessa qixxuun fuudhee tokko teenisii taphadheera. Teenisii taphadhee mo'amee fan deebi'ee dhufu. Achi booddee yoo saantima qabu ta'e immoo wayyaa kun ofirraa baasee jaakeetti qabsiiseen teenisii taphadhee manatti galaa manaatii gaafa galu gaasheen kun areeba. Sanuma keessan teenisii jalqabee amma kunuunsa hin jiraachuudha. Yeroo ijoollummaa keetiitti chaalenjii yookaan wallaansoo jireenyaa gurguddaa keessa akkati dabarsiteedha. Kanan odeeffadhe hamma jireenya daandii irratti illee akkati jiraachaa turteedha jechuudha. Waa'ee sanaa. Sirriidha. Jireenya daandii gubbaa jiraachaa ture xinnoo ishee gaafa jedhu umuriin ijoollummaan daandii gubbaatti hin ba'e jireenyuma sanaanii daandii gubbaatti gaafa ba'u namni kana siin jedhu hin jiru. Bakka waan argatte nyaattee bultaa daandii gubbaadha jireenyi kee namichitti si argu namni kaleessa dheengadda si beeku sirraa baqataa abbee kee jalatti namni dheengadda si dhungatu arra fuula sirraa galagashee darba sababii ta'ee fi daandii gubbaa keessatti yeroo jireenya jiraachaa turetti waggaa 7 wayiin jiraadhe daandii gubbaa. Waggaa 7 wayiin jiraadhe keessatti suusii adda addaa keessa lixee waan akka sigaaraa, caatii, dhugaatii waan kana keessa shufeerota wajjin biyya bakka waan humni koo hin dandeenye birrii argachuu fedhee. Hojii isaanii wajjin deemaa turte? Isaan wajjin deemaan ture. Kana keessatti immoo umurii ijoollummaadhaan roobii jira, qorri jira, aduun isaan jira, hojii humna kee oliiti kan itti hojjettu. Gaafatti dhabdus jira wanticha.
gaafa dhabdee agabuu kee bultus jira gaafa bakka akka carraa jireenyi bakka arra nyaattee bultee waa'ee booriidha badaamma kanatti dhiphattu ilaalcha akkasiifaatu jira innaa jireenya rakkisaa ture wantichi jireenya namatti hin tolleedha akka carraatee waaqayyo gaafa jedhu gaafa waaqayyo immoo nama gatu innaa akka carraatee bakka waaqayyo immoo gaafa tokko jireenya gaafa hin gaadhu Kiambe wanticha keessa. Tole egaa baay'ee waan namatti toludha. Achirraa kaatee gammatti iddoo guddaadha geessee kanatti jirtu jechuudha. Sa'aatii ammaa kanatti meedaaliyaan kunillee geebi'atii kilabii keetiif argamsiiftillee injifannoo guddaadha siifi. Gara kana injifannoo guddaa kanatti utuu hin dhufin yeroo aanarra turte godinarra yeroo turte haalli dorgommii akkam ture? Haalli dorgommii yeroo sanaa xinnoo ishee hin cima. Riitimii keessan galuudhaa fi ganaa ijoolleen warra baay'ee taphatan jiru. Sana keessa galuudhaaf xinnoo ishee eeggataan ta'een taa'ee 2004 eeggataa taa'ee xabiisa aanaalee godina Wallagga Lixaatu Najjootti qophaa'ee gaafa qophaa'ee Najjoo keessatti Najjoo kan bakka bu'ee nama shawwaa'edha. Isa dhumaati overbenchiidhaan achiin taa'aadhaa achi booddee taphatanii maadhanii bakka illee kenna qabatee argaru. Waan sababiin beenchi ta'ee fi illee kenna qabate nabsee isaa maaruu abbayyaa taayyeetu ture. Abbayyaa taayyeetu ture na isatu na fide iyyuu dhagaa xinnoo ishee na goototee gara dorgommii keessatti kan galuudhaaf tun taphadhu boriin guddataa waan ta'edhamu ammaaf yoo ta'u dhaabatee beekan namichi kwaasii leenjisaa. Dandeettii kee beeku. Na bor maalirra kan ga'u yaa namatti al tokko mul'ata namatti. Ilaali kottu taa'ee ilaali naan jedhee xabis tokko nagashee nan taphadhe makaraa namni kan immoo eessayyuu achi booddee akkuma 2005dha bakka milkaa'u kan hin jalqabe. Innaa obboleessa koobsaa tokko carraatee Najjoo dhufeera tun teenis taphachuun argee teenis taphachuu barbaaddaa hin jedheen. Innaan kottu naan jedhee fuudhee lafa teenisitti nageessee wajjin taphanne lamaan keenya uummati lakkas naanna'a. Innaa waan gochuu qabu tokko lamaan natti agarsiisee naa Najjoo keessa iddoo tireengii sababa jiru bakkee maxxabata beektaa teenisii. Karaa irratti. Karaa irratti taphata. Innaa tu teenis taphachuu bakka hin jalqabne natti agarsiisee 2005 dorgommiitu dhiyaatee gimbii irratti qondaala bakka bu'ee dhufe iyyuudha. Qondaala bakka bu'ee gaafa dhufa anaaf obsaatu walitti ba'e Najjoo inni qondaala. Gaafa walitti ba'an waan sadii duwwaanii san geggeesse. Obboleessa keessa sasi barsiisaa ture. Barsiise. Nakabale. Gaafa nakabale waan tokko dubbanneen bakka waan tokko tun dubbatiin kiyaafee. Achi booddee Mikaa'elii ture akka Oromiyaattis tokko fa'aa ture Mikaa'el Mandiinisi. Achi booddee galee Mikaa'el wajjin faayisoo lagarree Mikaa'elis moo'een ba'ee akka godina Wallagga Lixaatti tokkoffaa baanee akka tiimiitti immoo lammaffaa baanee tokkoffaan beeka Wallagga Lixaatti akka tiimiitti immoo waan caamamnee lammaffaa baanee afnee nan filamin Oromiyaa bakka godina Wallagga Lixaa bakka bu'ee Asallaa ture yeroo qabaaf. Achi booddee gaafa Asallaa geenyu waan tokko xabise amma immoo raakkeettii jaraatu haaraadha. Raakkeettiin koo shiildiidha naakpooliidha na kan jara way maarkiiviidha way doonikiidha sin taphachiisu humna isaa qoxaruun dandeessu. Na difeensiidha xabisi koo yoo dargadde smaach bakka al tokko darbee malee attaakerii xabisi koo. Na isaanii wajjinutuma wal dorgomaa jirru Mikaa'eliini beesta sallaafiidha. Isa galee annan mo'amee mucaa tokko ture innis mo'amee Mikaa'eliin daganaa galee innis mo'ee beesta of faayifii cohee ba'e. Achirratti sadaffaan ba'ee 2006 Naqamtee irratti dhiyaate. Xabisi guutuu Oromiyaa jechuudha. Gaafa dhiyaatu Wallagga Lixaa bakka bu'een dhufe ammas akka godina keenyaa tokko faabee jechuudha. Sa magaalaa Naqamtee jechuudha. Na magaalaa Naqamteetti gaafa ta'u achittis yeroo sana immoo maaltu qophaa'ee ture xabisa biyyoolessaa kan Itoophiyaa jechuudha. Baahar Daaritti qophaa'e. Baahar Daaritti qophaa'etu ani yeroo sanas Naqamteetti sadaffaan ba'ee garuu nan fille. Nan fille xinnoo ishee sababa ijoolleen jiran ijoolleen Oromiyaa bakka bu'anii waan akka kanaan warquu jiru ijoolleen Adaamaa xinnoo ishee jiru isaanii isa obsaadhaa Mikaa'eliidhaa kanaan nama shawwee fuudhee dhaqanii nan hafee 2007 kan manneen barnootaa Najjoo irratti qophaa'e daganaa dhufee jechuudha. Gaafa qophaa'ee mana barumsaa Najjoo bakka bu'een dorgomuu jalqabee gaafa dorgomee taphataa urjii beekamaa filatamee tokkoffaa ba'ee siingilii miiksii gabu Najjoo
Singilii tokkoffaa, miiksidii tokkoffaa, dablii tokkoffaa, budinii tokkoffaa meedaaliyaa afur qabaa. Arfasaan fudhatee taphataa urjii ta'een filatamee godina Wallagga Lixaa bakka bu'ee Jimmaa dhufnee gaafa Jimmaa dhufu Jimmaattis tokkoffaa, singiliin tokkoffaa, miiksidiin tokkoffaa, dabliin tokkoffaa, budinii tokkoffaa baanee Adaamaa bakka buunee gaafa deemu Adaamaa Oromiyaa bakka buunee Adaamaa kondiishinii galuudhaaf achis nannee ji'a kan manneen barnootaa innis Baahar Daaritti qophaa'a. Achittis warqee sadii fi birrii tokkoon argadhe achitti immoo Baahar Daaritti Baahar Daaritti kan manneen barnoota Itoophiyaa keessa jiraniiti achitti qophaa'ee warqee sadii fi miiksidii duwwaan mo'amee dablii leexaa fi kan budinii kan garee jechuudha. Kan garee innaa 2007 kanatti dhufee 2008 gimbiitti qophaa'e kanaana amma gaa xinnoo ishee jabaachaan adeeme. Injifannoon ati argattu humna sii kennaa adeeme. Eeyyee baay'ee humna naa kennaa gaafa dhufu gimbiitti tokkoffaan ba'ee kanaanaalee ijoollee yaa'u waan mati qabdu sodaachaa deemee tokkoffaan ba'ee nan dhufee Adaamaattidha kan godina Wallagga Lixaa bakka bu'een achis tokkoffaan ba'ee Oromiyaa bakka buunee Adaamaa ammas kondiishinii galla. Ijoollee waan akka Mikaa'elii, Anaa, Joosii jedhama ijoolleen suni achittis Adaamaatti caalamnee taphachuu gaafa jalqabnu hawaasaatti wantichi hawaasaatti ta'ee hawaasaatti gaafa ta'u xinnoo isheen namoonni dhufanii kan manneen barnootaa sadeen gaddaa irraatii addadha. Kaleessa dheengadda manneen barnootaa ala kan turanii daangeffamanii sababii jiranii fi namoota haraajii wal argite jechuudha. Namoota haraajii wal argite. Taphachuu jalqabnee yeroo sana kan cimu dabuubota. Dabuubiitu warra kibbaa jechuudha. Warra kibbaa kanatti baay'ee cimuudha. Bakka wanti Mikaa'elii wajjin naxala shaampiyeenii waancaa dhabnee naxala shaampiyeenii Mikaa'elii wajjin walitti dhufne. Mikaa'elii 3-1 hin kaapaase Mikaa'elii. Innaa mucaa warra dabuubii warra kibbaa kanaa wajjin wal agarree baay'ee taphata. Innaa akkuma isaatti namicha bakka baay'ee cimaadha. Hin taphataa dura muuxannoo baay'ee qaba. Innaa akkuma isaatti marragaagee beestoo faayifii moo'ee ba'ee yeroo sana akka Itoophiyaa tokkoffaa ba'ee yeroo sanatti nigdi baankii Itoophiyaan immoo kan xabiis kilabootaa hawaasaatti qophaa'ee jira. Yeroo sanan kilabii galee gaandaani. Yeroo sanan kilabii galee. Yeroo sanan kilabii xabiisa kuma arganiitu Faasil Laggasee nama jira geggeessaa nigdi baankii ispoortii jechuudha. Yeroo sanii ijoollee keessaatii na waameetu kilabii galuun barbaaddaa onaan jedhe. Dhugaama isaa dubbachuuf waa'ee kilabii yeroo sana waan hin beekee beekuun qabu. Waan hin beekuun qabu xabiisa taphachuu duwwaadha. Akkas taa'elee si yaadne wanticha. Ituun hin beekinni wanti sun jechuun dandeettii nakee adda balaa deeme ituun hin beekin. Innaa gaafa dabalaa deemu kilabii galuun barbaaddaa onaan jennaan nama tokko naasofsiisnee Mikaa'eliin natti dhiyaata. Mikaa'eliin naasofsiisee Mikaa'el akkas naan jedhanii maal sitti fakkaataan jedheen. Rakkoon qoba qabeessaa naan nigdi baankiidhaan naan nigdi baankii galee naan jedhe. Nigdi baankiin galee baankiin na faramsiifatee 2009 itti lixasaa. Kilabii baankii galeen taphachuu jalqabee jechuudha. Yeroo sana maal argachaa turte erga baankii galtee fi erga kilabii galtee fi sanirraa maal argachaa ji'atti waan ati argattu jira otoo kilabiin galee? Ji'atti argattu. Namni waasii kaffalu namni irraa galii argattu jira moo yeroo maxxabaratti argamtu? Yeroo maxxabaratti argadhuudha akkamii yeroo sana namatu jajjabeessa. Amma qaasaa amma unaan irraanfadhu goondeedhama ammayyuu goondeedhama yeroo darbe kaaseen ture iddoo biraatti goondeedhama. Xabiisan taphadhu jechuun normaal isin taphadhu kana tun taane dudda duubaan faan taphadhaa teenisii miila jalaan faan taphadhaa kan barbaada jechuun miila jalaan fadhu waan taphadhe nama faan amma maatti na dhaabatee ni ilaala namichi sangaana gadaa jenna gaafa na argu wayii birrii 100 wayii birrii 50 wayii immoo kottu dhaqee nyaata siibtaa nan jedhina fuudhee dhaqaa. Yeroo sana keessatti jajjabina naa taatu dha qalama namichi kuni. Inni sana sii godhu sun jechuudha. Yaa'u namoota keessa namni hin dhibunire naan jajjabeessaa dhufee carraa guddaa kana gade garuu waaqayyoodha. Kanaafi namni goondeenii baay'ee galateeffachuun barbaada karaa kanaa jechuukooti. Tole amma gaa dorgommii biyyaalessaati jalqabarratti hirmaatte isa magaalaa hawaasaa sanaa jechuudha. Bakka inni isa dhumaa kootiiti bakka naannoo bakka bu'ee
naannoo bakka bu'uu kan dhiisuu jalqabee hawaasa irratti kilabii erga galteetii naannoo bakka bu'uu dandeessu kilabii Nigdi Baankii Daldala Itoophiyaa erga nufeetii 2009 Mangalee 2009 taphachuun jalqabee warra kilabii kana wajjin amma haaraanatti ta'e xabbii isaanii sakkaleessa dheengaddarraati haaraanatti ta'e isaanii wajjin taphachuu erga jalqabneeti namicha Eeden jira na nigaa baay'ee nu dursa gaa garuu waan achi keessatti nu fedhu nama waggaa 18 faa taphate faa tokko faan bahin faatu jira baay'ee dhalaati namicha waggaa 18 taphate nama tokko faa faan bahu lammaffaa faan bahu dhugaa na Eedenidhama namicha sana duwwaatu tokko faa dabliin tokko faa miksidiin tokko faa budiniin tokko faa siingiliin tokko faa ba'a warqee afaan saafrata እና እንሶዳቱ ነሞኒ እንሶዳቱ ራኬቲን ሳኒስ tokko sababii ta'ee fi hojii namicha arfan saafrata yemegal beekama Eedenichuun beekamaadha namni walaal hin jiru mucaa isaa sababii ta'ee fi beeku baay'inaan durumaa kaasee taphata na yeroo jalqabaa isaa wajjin nagee isa wajjin taphatte isa wajjin nagee gaafa leexuti waa'ee isaas natti himne asalxaan kos kana kanas jennee jechuun mudif xinnoo ishee onnee qaba gaafa ta'e taphata bakka namni maaf nama waan ta'eef keessa godhana namicha wajjin walitti dhufne gaafa dhufnu inni tuffate xinnoo ishee leebilii irra rabne jechuudha gaafa tuffatu gallee taphachuu gaafa jalqabnu dorgommii isa kamirratti kun kan kilaboota inni eenyuuf taphata inni mugariif taphatanna taphis tokko dhuguma akka inni godhina wayii nagarre dhuguma teerisi kanaan ni baay'ee nagarre na ichi booddee lammaffaa irratti asalxaan kun waamtee kana jennaan ishin jedhee nangalee taphis tokko namo'ee taphis sadii akkam akkan godhe immoo hin beekunis abakka irlichiin hin galee sadii moote taakataataa sadiif tokkoon gaafa sana kilabiin kan mucaa tokko jira dhugaatii dhiiseetu kolfee daraara jedhe amaariffaan daraara የያዘኝ ይዞኝ ነው እንጂ ዛሬ መደሰት ነበር የምፈልገው ነው እንጂ ዱጎ ወርባሪ የሮሰን እና ሄኖኬ ነው ምጭቺ የሮሰን ሰዲስ ኮን ሙይቤ የሮጀል ቀባዳፊ ባንኬቹኒ ክለቦት ጅራን ከሳይሮ መሰና አኩመ ሰነቲ ኦሮሚያ ፖሊስ እንጅራ ፌደራል ጅራ ኤልፓን ጅራ ሙገር ጅራ ባንኪ ክለቢ ከም ከሰት ክለቢን ከ ሙይም ቤኩ ኑፍ ጆልብ ጭጭሞቱ ከሰረተው ቢቴፍና የሮሰና ሞጀል ቀምኔጋ የሮሰና ሩፍኔ አንኮባኮቲ ሲንግሊ ተኩፋን በኤ ቡዲን አለመፋባኔ በቃ የሮሰና በቃ አሰልጣኝ ከኝ አጃይ በትሽ የሮሰና እና ሞኒ ባኔ እሸቱ ጋፍ ጀልቀባጥ ፒዛና ናፊርት ሰጀልቀባ ሰነችገለ ናፊርት ጅውዲ ከነማ ወልተፍነሽ ወጅንስ አሰልጣኝ ከኝ ዱርበሳ ቤት ይሄ ከነማን ክለቢኬት አንዲስ ክለቢኬት ነፍ ቹመት አካ ቢያለሳቲ kanatti dorgomtu biyyoota Afrikaa faa keessa deemte iddoowwan baay'eetti injifannoo akka argatteedha kanani quba qabu waa'ee sanaas mee daawwattootaaf waa'ee sana biyya kam deemte jalqaba Naayijeeriyaan naqee Naayijeriyaa dhaqee taansuun immoo Moorookoo taansuun immoo Yugaandaan bakka bu'ee dhaqee Yugaandaan naqee garuu achas 2009 booddee 2010 tummutummaan kun jijjiiramne jechuudha. Maaleeziyaa ture. Maaleeziyaa dhaquu fennee xinnoo ishee yeroo sana korraapshinii wayii turteetti yeroo sana tokkoffaa tophee kunuunfaaf fudhanii nama biraatu ergamee nana feenee. Tuuti tokkoffaa baatee jirtu? Eetuun tokkoffaa beeru nama biraatu dhaqe. Maaliin filame? Waama jiruun yeroo sana. Jechuun ulaagaan isaanis sitti manii akkati haftee maaliin si amansiisa? Nama jechuun deemuu isaan dhagee malee kanaaf haftinaan hin jenne. Natti hin himamne. Yaa'u namoonni yeroo sana turanii namoota amma jiran karamini jijjiiramaniiru. Namoota isaaniidha fakkaata. Isaanumatti dhaqee akkuma yeroo daakaa bishaan daakaa sana jechuudha. Akka sanadha. Innaa akka kanatti nafee kunumaaf kudhan affaarra ture tokkoffaa beenan dhufee na ilaalaa dhufanii Jibuutii 2011 Jimmaatti qophaa'ee xabiisa calallii kan Afrikaa keessaa jechuudha. Isa Naayijeeriyaa abbaa moo'ituu Naayijeeriyaa dhaqaa
mako tokko faan ba'ee warqee arfansaa fudhadhee booddee nigdi baankii invitation paper nu erganii dhufee biyya bakka bu'ee Naayijeeriyaa dhaqee jechuudha. 2011 kun. Ammas achumaanii taphisa biyyoolessaa All African Game. Naayijeeriyaa irraa yeroo jalqabatti maal ture? Maaltu si mudate? Injifatteetta moo achitti? Achitti xinnoo ishee ilaa namoonni jijjiiranii Eurooppii keessa taphatanii dhufu kilabii biyya isaaniif taphatu kilabii biyya biraafis hin taphatu kan keenya kana daangaa miti kan isaanii eeyyamamaadha. Kilabii keessas biyyaafis deemtee taphatta jechuudha. Eeyyee. Na kilabii isaan inni kan Portugaaliif taphata inni kan Faransaayif taphata namoota ciccimoodha namoonni suni. Na gaafa jalqaba dhaqee garuu Zimbaabuwee wajjin walitti ba'an. Zimbaabuwee wajjin walitti ba'anii xinnoo ishee haaraanti ta'e waci isaanii maal isaanii haaraanti ta'e jechuun muudiin jechuudha haaraanti ta'e. Jalqaba kee waan ta'eef. Eeyyee. Na isaanii wajjin jalqaba gaafa galee na waamame. Gaafa galu xinnoo ishee naasuun jiranii gaafa. Na'ee gaafa namichi ispoortii hojjeta achi keessa. Nu bakkeettaan akkasii jirte. Inni addana gaafa galtu haaluma too'ifattee galtaa achi keessa galtee waan biraa hin jiru. Na seerri isaanis adda seenee mazimmanni calla deemannaa badhe. Gaafa galu namichi kee amma kee minaa jedhee teenis jee gaafa jalqabnu sarbii tokko sarrabee wal darbatee sarbii tokko sarrabee karaa irra baasee naa galuu dide. Naa dhufuu dide maal beektaa si jalqabaa naa ta'ee achi booddee garuu namichi tun sarbii sana duwwaadha sadiif duwwaan kee hawaasa namichi inaaree maraate jechuun difeensi taphisu kusaan attaakariidha lama taphi isaanii baay'ina attaakariidha taphi isaanii malee difeensi hin qaban. Animmoo teenisii kan inni attaakarii badaa kuma kanatti sun taane difeensiidha hojiin koo. Kwaasiin rukutu dhaqee man fidan teebilii marran buusa ima rukutuma harki rukkube. Innaachi booddee sadiif duwwaan kee baase sadiif duwwaan kee baase ala ba'ee jechuun bakka yoon dubbiin ija galee dhunire waan sagaluu fidide raakeetti kudhufeen harkaa fuudhee inni ilaalaa galuu fidide. Booddee gargar baanee yeroo jalqabaa fi achitti sadiif duwwaan immoo booddee Naayijeeriyaan hin cimaa, Gibxiin hin cimaa, Seenegaalis xinnoo ishee cimu, isaanii wajjin xinnoo ishee immoo kanatti jechuun isaan muuxannoo warra qabanii waan ta'anii fi chaalenjiin achi jiru gasiif jalqaba keetii jiru Itoophiyaa keessaa baatee dorgomuudhaaf fi eddesii biyya kamidha kanatti gara Morookoo biyya bakka bu'een immoo Itoophiyaa bakka bu'een naqee biyya baay'eetu dhufa gaachi. Achi biyya baay'ee dhufa ta'ee fi xinnoo ishee taphiisa achi jiru middibii middibii jechuun waan middibiidhaan sii kaa'u. Itoophiyaa achi keessatti mana 10 keessa baanee ga'eeru sana tiimiidhaan biyya 30 wayii dhufee biyya 30 keessatti mana 10 keessa baay'uu hin cima durii Itoophiyaan hin baatu ijoolleen amma dhufne garuu an jira iyyoo mucaa tokko jira iyyobsiisaa jirna inni lammaffaa godhama yeroo kanatti jechuudha isaa wajjin taphannee yeroo sana 11ffaa akka baay'ee isaanii wajjin garuu taphiisan dhuunfaatti goonee nayyaara Gibxii beesta sallaafii isaanii jechuudha. Gibxiidha. An lammaffaa isaanii immoo eebeen. Lammaffaa warra Gibxii jechuudha. Lammaffaa warra Gibxii immoo jechuun bakka riitiin isaanii keessa galaa talaan sii galee taphi isaanii sii dhufee jechuudha. Sunuu salphaa miti jechuudha. Sunuu salphaa miti. Sun salphaa miti. Sadaffaa isaanii immoo nuun cima malee asii kaatee dhattee maateriyaaliin addana jiruuf achi jiru gargaddaan waliin beeku. Raakkeettiin isaanii dhugaa dubbachuudhaa fi sanuu heddaatiin taphannu kana miti. Na teebiliin illee gargari asiistaagiin taphatta achitti batarfila jechuun ispoonsarii kan ta'u biyya moo'ee dubaaf ispoonsarii ta'u. Inna lammaffaa isaanii moo'ee ba'ee xinnoo ishee bakka riitiin isaanii keessa galaan dhufee jechuudha. Jaallatamoo daawwattoota keenyaa mee qophii keenya gidduutti ammoo dararaan dorgommiiwwan adda addaa kan biyyoolessaas kan Afrikaa irrattis hirmaachaadha kan jiru ammoo gara addunyaatti deemaa jirta mitiire. Mee dorgommiiwwan isaa keessaatii muraasa viidiyoo kana daawwannee turtii keenya isatti aanutti ceenaa turtiin keessan nu faana ta'u.
Walitti deebinee ragaa daawwattoota keenya viidiyoo kanarraa egaa dandeettiin daraaraa maal akka inni fakkaatu argitaniittu daraaraan egaa kunoo meedaalii akkana fakkaatu asirratti huullateeti kan inni jiru. Egaa nama jabaa dargaggeessaa egeree Oromiyaatiif biyyaatiif abdatamu akka ta'e isarraa bartaniittu jedhee yaada. Ammallee nu faana tura mariin keenyatti fufa. Amma biyyoota Afrikaa keessatti biyyatti ittiin injifatte eessaadha? Ugaandaadha. East Afrikaa nama East Afrikaatti qophaa'ee jechuun waliigalatti hin taane nama warra akka Keeniyaa fa'aa kana fa'aadha. Somaaliyaa fa'aa kana fa'aadha. Ugaandaa machuma kan baalaa fa'aadha. Dabalatee jechuudha. Achitti immoo tokkoffaan ba'e. Achi tokkoffaan ba'ee yeroo sana anaa fi asalxaanii kodha. Amma kanatti isaan amma kana ciman isaan amma kanatti cimanii kan jiru garuu All African Games kanarratti xinnoo isheetu akka biyyi immoo singeessan malee ilaa waan jiru yoo dubbatte singeessan carraa siillaatan. Carraa siillaatan yoo daajina cuwaata jedhamu singeessan. Na tuu isa fa'aatti taphatee xinnoo shariitii sana keessa galuu dandeessi. Gaafa dorgommiin dhufu jabaachaa deemta jechuudha. Jabaachaa deemta. Na achi tokkoffaan ba'ee hin galle qaamammoo eeggadamuu xabbisaa kilabii biyyoolessaa ture kan waliigala Itoophiyaa keeyyachuudha. Sammuu taphadhee immoo tokkoffaan ba'ee. Amma akka biyyaatti taphaa teenisii mijaalaatiin tokkoffaan eenyudha siidhamoo? Tokkoffaan anadha. Tokkoffaan ammaaf anadha. Akka biyyaatti jechuudha. Akka biyyaatti tokkoffaan eeggadda taphachaa turre isattiin dhuma isaati jechuudha. Olompik komitee dhufee ture Biraanee Dareefaa kana fa'aadha. Isaan fa'aa dhufee ture yeroo sanichi tokkoffaan ba'ee footoo korroo jira isaan hojii turanii. Amma tapha teenisii minjaalaa yeroo taphattu ulaagaan inni gaafatu maal gochuu qabda injifachuudhaaf waan inni si gaafatu? Ulaagaa kan si gaafatu jechuun bakka dadhabdii hojjechuudha lama waan yeroo keetti laattee waan tokko amma milkaa'uudhaaf dirqama hojjechuun dirqama. Amma yoo maallaqa argachuun barbaade yoo ta'e karaa ittiin maallaqi argamu deemuu nanaaf dirqama karra sana qabadde karaa sana gadi hin gadhiisin duwwaana hojjechuu barbaade tireeyingii yeroo hundumaa tireeyingii barbaade teenisii torban tokko mini guyyaa sadii irraa fagaatteena sirkaa badhaa deema iddoo kee gadhiisaa deemta. Na tireeyingii goona guyyaatti sa'aatii 4 wayiidha torbeetti sa'aatii 16 hojjetan immoo. Na tireeyingii gochuudhaan kana fi waan tokko waan barbaadu tokko hin qabu fuutworkiin jira. Sochiin qaamaa nyaati maal kun akkam? Nyaati akkam beektaa kilabii gaafa tireeyingii gootu kan nyaati si qopheessu saanuma. Kan nyaati si qopheessu saanuma mataa isaaniitii nyaati si qophaa'u waan akka paastaa fa'aa kana itti fayyadamtu. Biddeena wajjin yoo mala baate fayyadamte illee malee biddeena wajjin achi keessatti. Na nyaati keenya waan akka firaafirii kana fa'aadha. Waan kuduraa fi muduraa. Waan kana fa'aadha. Kan fakkaatan fayyadamna. Tole taphoota hammammaatti taphatte keessatti yookaan jireenya keessatti wantoota akka mudannootti jechuudha. Kanarraa baradheeraa kun jabina naa ta'eera waan ati jettu jira. Waan hin jedhu yoo jiraate isuma ijoollummaa sanatti hin deebi'a karra kana dhufu godhaafi jechuun obboleessa kul kaasuutu hin taane bakka isanni yeroo hin taphatu sana miiran ittiin taphatu amma wanaana keessaa miiran yeroo ittiin taphatu Mikaa'el jechuun baay'ee nama cimaadha. Mikaa'el jechuun teenisii ammammaatti akka Oromiyaatti tokko fa'aadha Mikaa'el ammammaatti na miiran ittiin taphatu sana namoota wajjin taphatu sana mo'uudhaa fi xiiqiin isa qabatee yeroo namummaa koo keera ammoo naachuudha yeroo nama taphadhu gartuu namoota biraa wajjin gaafa taphannu mo'uun keenya namatti hin tolle baay'eetu jira. Namoota sana wajjin wanti sun ijoollummaatti waan na keefee fi ammammaatti wanti sun na keessa jira. Mo'amuun ammammaatti hin jaalladhu. Dhugumatti hin jedha mo'amuu hin jaalladhu. Yoon rakkadhe amma biyya lafaa keetti yoo man rakkadhe iyyuu rakkina sana waliin darbuun barbaadallee malee jalatti mo'amuun barbaadu. Wanti sana mooraalii kan naate yeroo sana obboleessa koo obsaa baay'een galateeffadha yeroo sana kennee shaakalchiisuunsaa baay'ee si fayyada jechuudha. Baay'ee. Chaalenjiin ati ammoo dorgommii keessatti argattu immoo gara jireenyaattis gaafa fiddu waa'een mo'amuu wajjin naan dhufu naan dhufu
dhufu. Amma gara fuulduraatti mul'atati qabdu maayinni. Mul'atan qabu. Teenisii makanatti ufuu barbaadamoo amma sii kaffala miti baankii? Naa kaffala kaffaltii naa kaffala. Ji'aan sii kaffalu? Ji'aan naa kaffalu ji'aan naa kaffalu waan argatteen jechuun meedaaliyaa argatteeni waggaatti walitti qabama akka boonisitti kan sii kennamutu jira. Naa wanta sana teenisii duwwaatti teenisii duwwaa waan itti funaatti hin fakkaatu. Hojii biraa yoo hojii biraa ofii gosa sirreeffadhee 50 jechuun goonni lagoonni deemsuun barbaada. Sana cinatti hojii kan biraa biizinesii fa'aa hojjechuudha moo waan itti yaaddu maayini? Moo ispoortii biraadha? Waan biraadha. Waan biraadha jechuun gama biyya lafaami. Gama biyya lafaami waan biraadhaani. Hojjechuu barbaadda jechuudha. Okay. Amma namooti baay'een si fakkaatan ijoolleen teenisii minjaalaatiin socho'anii faana kee duukaa namooti bu'aa jiran jiru. Ilaagaa tokko gaaffiin koo isa dhabeeta. Oromiyaa keessa jiru garuu kilabii jiran keessatti namoonni jiranii akka Oromiyaatti ana duwwaadha. Akka Oromiyaatti jechuudha. Inni kaan sababa biraadha. Ijoolleen nu fakkaatan jiran ganaa ka'utee isaan siin galu jechuun yoo dhufaa ro'ettee ilaalcha sana xinnoo ishee daangaadha beektaa. Akka isaan ilaalcha sana cabsanii akka isaan dhufanii fi namaan jira yoo jettee hojii kennitti himta namaan jira yoo fi hin jette hojii kennatti jettee mul'isa. Malee afaan duwwaadhaan. Afaan duwwaadhaan miti. Jira dhuguma amma diraaraan jiraanaan jedha. Jechuun kilabii sana keessatti aan ofii kootii fi kilabii sana keessatti ofii koof xabiisa sana dirqama koo baheen ba'an. Dirqami koo maanni dirqami koo mahuu duwwaadha. Wanti narraa eegamu. So ijoolleen xinnoo ishee jiru ijoolleen jiru. Gaarumaadha. Xiiqii qabaachuu irratti. Onneeffachuu irratti. Wanta kana sadarkaa kana ga'uudhaaf immoo yeroo si gaafata, humna si gaafata, dafqa si gaafata, gatii kaffaluu si gaafata. Wanta kana wanta kusilas milkaa'uudhaaf dirqama gatii kaffaluun dirqama. Kanaafidha xinnoo ishee ijoolleen na teelleeranitu dhufanii iddoo qabatan natti tola. Yaa namni silas waa humni nama dadhabaa deema. Namni kan biraatu dhufee bakka bu'aa. Akka iddootti nuudi. Yeroo utuu gara beekamtii kanatti hin dhufini chaalenjii keessa akka wallaansootti wanti ati sila kaasaa turte araada adda addaatiin qabameen tureette. Sanarraa akkamitti fagaachuu dandeesse? Sanarraa fagaachuu akka hin dandeenyedhaan dhugaasaa dubbachuuf yoo ta'e dhiisuu nan barbaada. Erga xinnoo ishee of bareetii dhiisuu nan barbaada wanta sana. Dhiisuu sababa hin barbaaduu fi dhaqee faal tokko murteessee sigaaraa faggamu tumtutu dhaqeefaa bakka namni isaan jedha caccabseen gata bitee caccabseen gata xinnoo ishee takka ture yeroo inni faacaatiif hamaan ifaa qabamu xinnoo ishee yeroo ta'e tokko jaalala qabe. Jaalala qabe yeroo sanaa abbaan suni isheen ati jaalladhe? Isheen hin jaalladhe suni na didde. Xalayaan barreeffadhe. Xalayaan gaafa sana barreessa moonaa jira gaa. Ammoonaa kaa'een jira seenaadhaaf. Yeroo sana bilbilli hin jiru bilbila hin jiru baa maaleessa bilbila yeroo sana hin qaban bilbila yeroo sana yaadamu waan bilbilaa. Bilbilli keenya yeroo sana miillumaan nattee itti mattee deebita. Yeroo sana xalayaan barreeffadhee xalayaa barreesseen na yaada danda'amsitti nama xalayicha. Abbaan sun waan mana argee fi naaf baruu keessa. Areeta xalayicha uumaa rabbii keessaa addatti ilaalamtee rabba gummaa asirratti obbaafatee dhiphina nudhaanaaf kan uumamtee maqaarran darbaa abaluu koo akka bultee bulteedha. Inni gaariitti bobaa. Barreessee kaa'ee ijoollee dhaqee manii itti badhe. Itti madda bakka jaalala qabeera sirraatii hiriyaa koo kitaatuun barbaadaa jedheen. Jiranii gaa xinnoo ishee guyyaa lamaan sadan tokkotti hin deddeebi'e. Gara waggaa sadii minaan jaalladhe gaa. Isheen akkam deebii ishee maal ture? Ilaa akkam beektaati wanti jiru ani amma suusii sana ga'een jira. Isheen saantichaan barbaaddu. Okay, suusii araada sana jechuudha. Na erga wanticha keessaa beekaa fayyaaduudha gaa.
yeroo sana wanta kee jiru suni sirrii manatti fakkaata sababii ta'eefi yeroo sana isheen jaalladha isheenis na jaallatti garuu maalidha araada sana wanta sana jibbitee wanta sana ishee daangesseera narraa natti immoo himtu xinnoo ishee kooruun kunis jiraniire sin jaalladhe jechuus xinnoo ishee yeroo sanatti kun ulfaata amma reefuu bahaara malee wantichi sirba babboo tokko jira sirba ishee barbaade wanticha Walaluusaa malee yaadatta? Walaluusaa shaggee burtukaana godhatan nangaaba isheen ani dhugaruu na diddeenaan waan ati na jibbeeteef barnaa galee jira edheeman isatti jijjiirame immoo. Waan ati na jibbeeteef barnaa galee jira horii na jijjiirte kanaaf rabbi jira yoon fayyaa qabaatte horii Kujira, mana tina jibite, barna galejira, orina jijite, nabra bijira, yon maya gabate, ori arka kujira. Kanarra lilaalini, borendi sandarba, anu maafsi keessa tokko keenya gaba. Shaggee burtukaanoo kurraa fudheen. Isheen deennaan kanatti jijjiira. Naani kana dhaggeeffadhu jedheen kenneefi. Achi booddee isaan fuudhee kenneefi. Naaf jaalala dhabdee miti wantichannaa. Wanta sana kan isa waan barbaaddeefi bakka waggaa sadii waliin jaaladhee. Tushen deebisii kennine jechuudha. Tushen deebinaan kennee. Wanti nima bakka gaafa naa gamuun itti meen. Gaafa na gamu ndaan bola natti baasanii turani yeroo sana bakka koyru mucaa gammachuu tokko tokko jira bakka qolalicha ni madaliis achi booddee 2004 suusicha keessaatii nan ba'e gosaatu waaqayyoos gaafsi gargaaruudha kiyaan ba'ee kiyaabeen kolaaf gaaf sanaati ittiin deebine gamaa gamanatti hafne. Abarraan fatteetta moo waa ishee bari jaalladhishee jira? Yaa mudannoo jaalala keetti wanti sana na mudate amma garuu amma riyaa qabu. Haa ta'u gaa mee gara fuulduraatti waan ati hojjechuu barbaaddu nutti himteetta gara jaalalaattis waan mudannoo kee nuu kaasteetta dargaggoota si fakkaatan araada adda addaa keessa jiran. Hojii ati hojjechaa jirtu gama ispoortii teenisii minjaalaa kanas jiranii fi ergaa qabdu nuu himte sagantaa keenya asumaatiin goolamna. Yaada qabduuf ergaa qabdu daawwattoota keenyaatiif. Yaadan qabu namni gama ispoortii kanaanii amma waan gochuun irra jiraatu milkaa'uudhaa fi milkaa'anii argamuudhaa fi waan gochuun isaan irra jiraatu godhanii erga ba'anii bakka bahuu danda'utu irra jiraatu waan qabatanii jiranii qabatanii utuu nan dadhabeetu jedhanii bahuutu isaan irra jiraata jedhanii amanan akka kootti akka isaan ba'anis abdiin qabaa jabaachaa kanan qabaafanii daaniiku. Tole ulfaadhu egaa dorgommiidhaafis adeemaadha kanatti jirtu jechuudha gara fuulduraatti eessa deemta amma kanatti taasisa? Amma kanatti taasisa Kaameruun. Kaameruun kan deemtu dorgommii akkamitti eeggachaa jirta? Dorgommii kilaboota Afrikaadha. Xinnoo ishee wanti achi jiru hin cimaa garuu injifachuuf qophoofte. Injifachuuf akka kootti qophaa'eera. Waaqayyoon mana milkeessa dheenii amana. Milkaa'isiin jenna darara taafasee egaa jireenya daandiirraa kaatee sadarkaa kanarra ga'uun maqaa biyyaallee waamsisuu irra geessite jechuudha kanatti jirtu gara fuulduraattis egaa hojii kana guddifachaa gama biraatiin immoo hojii kan biraallee biratti hojjechuudhaaf mul'atatii qabdu guddaadha. Kana duwwaas miti egaa dhaloota si booddee jiranis immoo jajjabeessuun qaruun shaakalchisuun waan sirraa eegamudha. Ulfaadhoo milkaa'isiin jenna. Isinis ulfaadhaa isiniin jedheera. Jallatamoo daawwattoota FIB ispoortii fi dargaggoota mata duree jedhu irratti turtiin nuti taphataa teenisii minjaalaa kan ta'e Daraaraa Mokonnin wajjin taasifne kana fakkaata ture isarraa waa guddaa barattaniitu dargaggooti baay'een araada adda addaa keessatti kuftanii jirtan yookaas immoo waa jalqabdanii milkaa'ina isaatiif yaaddoftanii
lallaafaa jirtanii yookaas immoo namoota isin jajjabeessuu dhabdan haala adda addaatiin of sakaaltanii jirtan isarraa waa guddaa barattaniitu jedhee yaada. Dargaggooti keenyas egaa akkuma daraaraa ispoortiiwwan garaagaraatiin waanuma qabdaniin dandeettii qabdaniin socho'uun hojjechuun tattaafachuun murteessaa akka ta'e asumaan isiniif dhaamuu barbaanna sagantaa kanaatiin nu wajjin turuu keessaniif galanni keenya guddaadha. FIB'n qophiiwwan isaatti ufaniiti kan jiranii Mubaarak Bashir as nafaana ture galatoomni ittiin jedha. Ani immoo Daani'el Tasfaayiiti waan hordoftaniif ulfaadhaa nagaatti.